Baatii amajjii dabalatee galiin birrii biliyoonni 700 fi biliyoonni 60 walitti qabameera jedhe ministeerri galiiwwanii. Ministeerichi gamaagama raawwii hojii baatiiwwan 6 darbanii magaalaa Bishooftutti gaggeesseera. Ministeerichaa adde Aynaalam Nuguseen akka jedhanitti biyyoota gita biroo waliin galii wal fakkaataa walitti qabuuf kan dandeessisu tarsiimoon bocamuun hojiitti galameera. Rifoormii guddina waaraa fiduuf hojjetameen bu'aan argamus kaasaniiru. Bara baajetichaa baatiiwwan 6 darbanitti galii birrii biliyoona 600 fi biliyoona 40 walitti qabuuf karoorfame galiin birriin biliyoonni 700 fi biliyoonni 60 walitti qabamuu ibsaniiru. Humni qilleensaa Itoophiyaa agarsiisa qilleensarraa leencota gurraacha irratti balalistoota gomsa ajaa'ibaa galmeessanii fi qaamolee hirmaataniif beekamtii kenneera. Sagantaa beekamtichaa irratti ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan balalistoota samii biyyattii ogummaa fi gootummaan miidhagsaniif beekamtii kennaniiru. Leetanaal Jeneraal Yilmaan saganticha irratti ergaa dabarsaniin balalistoonni gahumsa olaanaa mul'isan agarsiisa loltummaa irra darbuun olaantummaa teeknooloojii fi qophaa'ummaa hunda galeessaa dhaabbatichaa addunyaaf kan mul'isedha jedhani. Dhaabbaticha bira darbanii biyyattii boonsaniiru kan jedhan Leetanaal Jeneraal Yilmaan dandeettii raawwachuu humna qilleensaa mirkaneessitaniirtu jechuun balalistoota kanneen leellisaniiru. Teeleebirriin daddabarsi maallaqaa birrii tiriliyoona 6.8 raawwateera jedhani. Hojii raawwachiistuu olaantuun Itiyoo Teleekoom Firihiwoot Taammiruun gabaasa raawwii baatiiwwan 6 darbanii dhaabbatichaa wayita dhiyeessan akka jedhanitti Itiyoo Teleekoom dijitaal Itoophiyaa dhugoomsuuf hojiilee hedduu hojjechaa jira. Daddabarsa maallaqaa dijitaalaa saffisiisuun teeleebirriin bu'aa qabatamaa galmeessuu dubbataniiru. Wayita ammaa maamiltoonni teeleebirrii miliyoona 58 ol qaqqabuu seeraniiru. Baatiiwwan 6 darban qofa maamiltoonni miliyoonni 4.6 horachuun akka danda'amees ibsan. Baatiiwwan 6 darban qofa teeleebirriin daddabarsi maallaqaa birrii tiriliyoonni 1.9 raawwatamuu ibsuun erga tajaajilli teeleebirrii eegalee as daddabarsi maallaqaa birrii tiriliyoona 6.88 raawwatamuus himaniiru.